Oromoon takka odootaati har'a taa'ee isinirratti ilaalu ummanni Oromiyaa ka isin jala fiidan jechuudha. Ka ummanni Oromiyaadha warri isin jala fiidan har'a Oromoon takka taate jarattiin kaleessa ijoollee walloo akkasitti konkolaataa irraa buuftee takka takka mataa isii facaaftee ajjeefte nama 37 har'a silaa jarattiin tun istaadiyoomii qabattee Finfinnee Oromoo magaalaa Oromoo guddoo keessatti akka barbaaddetti istaadiyoomii qabattee istaadiyoomii keessaa naasoituu ture. Oromoon Oromiyaan isin jala fiidan tami himaanatti. Oromiyaan isin jala fiidan tami. Yaa akii mataa kee danda'uuf jabeessi. Abbaan fedhe yoo ati uf jabeessite diina keessatti yoo ati uf jabeessite dawoo siitaa ummanni Oromoo gaachana siitaa. Yoo ati uf hin jabeessin dawoo ta'e qullaa gootee dawoo gandaa jalan fiigin. Mataa kee ta'e jiraadhu. Akira dubbiiti jarattii ijoollee Oromoo walloo fixxe istaadiyoomii yoo isin qabattee istaadiyoomii keessaa akkanatti isin haasoitu ka garaana gube wanni biraan jiru. Ka garaana gube dhiin ijoollee Oromoo walloo faca'ee odoon awwaalamin akka qoonxaa bineensaa raasatti goggogee jecha. Har'a isin ka isin jala fiidan abbaa biraati Oromiyaan maal isinii goote? Ilma Oromiyaa tokko gabbayee waan keessan dubbatu argitan moo dhageettan nutti maa yoo argitan hangaruu sooshaal miidiyaa kanarraan dhabamu hasbayee illee dubbatiin sooshaal miidiyaan feesbuukiin anaaf akka yookaan ilmoo yookaan haadha xiyyaatitti jaaladhaa jechuudha. Maaliif jennaan waan dhufu waan deemu maraayyuu hin beeka. Garuu isin mee hooma ummanni kun isinii godhee isin jala fiidan wallaal soqee keessaa dhabee bara. Ummata yoo isin dhumattan ummanni keeyye dhumate jedhee isin hin dirman. Ummata yoo isin ijoollee qaqqaalii dhabdan rabbi sabrii isinii haa kennu jedhee gabbee nam tokko isinii hin dubbatin hooma isin nama jala fiiganiif soqee dhabne. Yaa akii goonni nama jala fiigu goonni nama jalan fiigu mataa kee ta'e jira. Goonni dawoo arsii waa siin godhu. Garuu yoo dhaabatee rakkoon sitti jabaatte yoo of ijaaree dhaabbate gaachana keeti waa sii godhu. Goonni wallagga keessa hin jiru kijiba waa takka siin godhu. Hin fiigin nama jala goonni uf ta'ee jiraata yaa akii. Gootummaa keetiin diina si dhufu mara cabsitee ofirraa deebiftee jirta. Mee warrummaan Oromiyaa kun tokkichummaan maal isinii godhe ijoollee walloo natti hima. Natti himi. Dhaabbolee siyaasaa irraa haga waraana maal isinii godhe. Waraanni illee kama lafarraa isin xarage sani. Garuu har'a san mara dagattan. Ani waan godhameef waan na godhan hin dagadhu. Yoo gadoon baafatin yoo gadoo garatti hin qabatin gadoon baafadheen danda'u. Maaluma isinii godhe waraanni Oromoo illee kama dhaqeetiin hin Tigree walii mallatteessee waboon walloon keessa jira jedhee duguggaa sanyii isin irratti raawwate sani maaluma isinii godhe dawoo teessan dhiiftanii laaftus jabaattus waraana mataa keessan danda'e qabdan. Gaafa bilisummaan dhuftan gaafa bilisoomtanii gaafa jijjiiramni bilisummaan haa ta'u jijjiiramni dhufellee araarri tokko yoo bu'e ijoollee madawoo teessan jirtu santu gabbayee warra diina isinirraa eeguu tayaa beekamtii argatee jechuudha. Isin kun waan kiiloomeetira 2,300 jiru jala fiidan. Gurraa kana dhiisaa goonni gurraan barbaadu goonni walloon angootatti beekaa walloon zarraafiin barbaadu zarraafii dhiisiitii dawoo ta'e jabeessi yaa akii. Homa takka nam tokko waasii godhu hin jiru. Kunno biyya tokkorraa ka'ee yoo bakka dawoo jirutti uf ijaare warri Oromiyaa dhawoo dawoo jirutti uf jabeesse diin achitti si nyaatu san hin sodaata diinni sin daffaru. Saniin abdadhu malee achi Oromiyaa irraa dhufee waanaa godha jettee yoo akka abdattu taate mataa keen sobin. Wanti Oromiyaa warri Oromiyaadha guutuun keessaa alaan. Namtichi ijoollee Oromoo walloo fixe warri fiilmii dalagu guutuun isaanii Asallaa irraa deemanii Adaamaa irraa deemanii Finfinnee irraa deemanii ijoollee walloo keessatti rashananii jechuudha. Oromiyaa keessaa yaa'anii walloo keessatti rashanan. Oromoon takkittiin ka dubbatte jirti. Oromoon takkittiin ka dubbattee waa kana hawaasan jette jirti. Bas jala. Sharmuxa. Haadha keetis yaa himanii qoysi bolluka. Kolkoleewwan. Isin hudduu keessan bana Oromiyaa jala ufa farsa. As jala dhuftee afaan baalee nama arrabsuu hin dandeettu. Hudduu har'a isi seensisaa. Qushaasha. As jala dhuftee
warra alaabaa adda bilisummaa Oromoo uffate profaayilii irra kaattee Roomaa Muhammadii waa jechuu hin dandeettu qilleensi darbaan na deebisiin makara isin warra yoo bolook isin godhan na deebisaa jedhee warbaatu barri yoo namni laayifii seen dhuftanii nama jalatti hoo kana jedha dhuftanii tirfii haasoyta ani tirfiin qinxaatii tana takka waan Oromoo walloo dubbatuun dubbatti nan deebisu waan barbaadan as jalatti laayixanii dhiiftanii guddaa kiyyaa miti aymoo qeenyi maay bardem qizanaa mulla ha uftayti jiraad ufin sobin rabbi achi sahabaas rabbi achi odoonu yaadatin rabbiin mana cinqaa san keessaa isaan habaasu warra mana cinqaa keessatti walloon keessatti rakkatu rabbi isaan habaasu hunda isaaniitu warra gara maleen dhiibbaa hamtuu irratti hin deemanii gara maleen qaroo ijoollee ukkaamsan rabbi harka diinaa keessaa nu habaasu keessattuu sa'aadiin hin irraanfadhaan odoo waan biraallee irraanfadhaan sa'aadiin hin irraanfadha goota gaafa xiiqi goota gaafa wayyaanee keessa dhaabatee sirba qabsoo sirbe yeroo meeqa irra deebi'ee ijoollee Oromiyaa wajjin sirba baase hin irraanfanne garuu waan goonuuf hin qabnu garuu akka nama akka laayyetti irraanfatanii miti aartiin Oromoodha akka laayyetti irraanfatan badii takka malee yoo narra hidhamee mana hidhaa keessatti azaaba argu silaan irraanfatamuyyuu ture rabbiin isa haa baasu rabbi harka diinaa keessaa nu haa baase rabbiin nu baasee isa nu haa argisiisu waan biraa isaan hin jennu du'aayii isaan kadhannaafi du'aayiin rabbi waa hedduu qabdi badii nama hin qabne tokko badii yakka tokko odoo inni hin qabaatin yakka malee hidhamee azabamaa rabbiin isa haa baasuu jennaa mana hidhaa keessa kabiraa asumarratti dhaaba kabiraatiin dhufuu edam kabiraa ka dhufuu heduun waa'ee Tigreen lola eegalaa jirtuun dhufa ani Tigreen lola eegaltee eegaluu baatte ani dantaa kiyyaa miti guddaa yemmaa idillam ani ka Tigreen lola eegaltu har'a waan barbaadde taate gubbaa kana sirbaa haa ooltu Tigreen wanti na naqen jiru abiyyi yoo ta'e diinuma ilmaan Oromooti Tigreen yoo taate diinuma ilmaan Oromooti wanta takka wanti ani Tigreefillee harka isii dhawufillee hin jiru wanta waan isii haasa'ufillee hin jiru wanti ana haasa'u barbaadu asirratti waa'ee Tigreen lola eegaluu heddii gaafii ijoollee Oromoo irraa qaba ijoollee Oromoo sanillee yoo jedhu warra Tigree fi waraana adda bilisummaa Oromoo walirratti hiitanii ashqaabbaxanii mashqaabaxuu keessan kana xiqqoo isii warri siyaasaan isin hin galin xiqqoo isii ashqaabbaxuu kana ragaa godha waraanni adda bilisummaa Oromootii fi waraanni Tigree wanti walitti hidhamuuf hin jiru waraanni adda bilisummaa Oromootii fi waraanni Tigree wanti wajjin faarfamuuf hin jiru gazela bay sare najisa wanti wajjin faarfamuuf hin jiru ammallee yoo ta'e abiyyi wadaaja ilmaan Oromoo doon taane garaan isin haa gubatu anatti tolchee isinitti xalaata ilmaan Oromootii jecha waan feetanii ani hin deeggaru abiyyiin ani hin deeggaru abbaan deeggaru malee abadan abiyyiin himan deeggaru maaliif deeggaru
maal ta'e mootummaa deeggaruuf mootummaa jala fiigaa. Maannaa ta'e mootummaa isa deeggaruuf mootummaa jala qinxifadhaan. Mootummaa ijoollee daa'imman baasee harcaasu, mootummaa cubbuun ijoollee barattee barattoota harcaasu maal ta'e isa deeggara warri mootummaaf iyyitanillee tasgabbaaya. Tigree yoo taate abbaa maraatiyyuu, Tigree yoo ta'e abbaa jaalmarrootillee, Tigree yoo taate abbaa abiyyiitillee. Jaalmarroolleen Tigree jala fiiguu, Tigree irratti hirkatu, Tigree wajjin Oromoo bilisoomsu, waa argan taanaan waraana Tigreetiif waraana Oromoo akkanan ta'ini adabadhu. Gaafa fuutee waraana Tigree ka abiyyi wajjin warrukutu fuutee asirratti ati adda bilisummaa Oromooti walirratti hiiteetiniin gadhiifte. Ijoolleen kutaa kamiittu kana hojjataa kaabineen Suudi Arabiyaa keessa si jala jirti. Hin dagatin kana beeki. Rakkoo har'a asirratti sirbisiisu argitan malee boru warra wanna kana poosti godhu maaltu mudataa caqasa. Akkuma namni gaariin jiru namni badaalleen jira. Akkuma xalaata qabdan wadaa jallee qabdan. Warroonni wanta kana hafarsitan dhaabadha uf laala. Oromoon waan hafarsitu burraa karrayyuu kana jalaa gora. Oromoon waan bubbiftu ilmaan an Oromoo waa hafarsitu dhageenne waan hafarsina. Waan argiteef hin muddamin. Waa argu waa hafarsuuf hin jarjarin. Maal abbaa keetii irraa qabda Tigree irraati si jammar. Tigree irraa warri waa qabu Profeesar Iskeel Gabbisaa, Dr. Itti Aanaa Habtee, Dr. Tsaggaayee Araarsaa, Dr. Eenok Gabbisaa jara kana wadaanyina Tigreedha. Jara malee isin maal qabdanii maal beeytanii Tigree jala fiiguuf waraana Tigreetiif waraana adda bilisummaa Oromoo walii hiitanii ummata keessan duguggaa sanyii irratti raawwatu. Adabadhaa ijoolleen keenya ijoolleen wallo. Adabadhaan isinitti maani waan isinirraa oliin qabu maan ila waan barbaaddannaan jedha. Wama barbaaddannaan jedha. Rakkoon baruu ummata miskiina kanarraa rakkoo ga'uu eddan ilmaan bilxiginnaa Suudi Arabiyaa keessa guutuudha. Harka keessan kan adaba. Ummata biyya biraa irraa teettanii qawwee bituun faayidaan qabu. Siyaasaa gara deemtu laali yaa akii jaamaa taateen deeminiiti. Maaltu na muudataa laali? Maaltu na muudataa? Maaltu warra kiyya biyyatti muudataa? An ilma eennuuti? Kutaa kam keessa jira? Kaabineen nama si jalatti goote? Ila nama waraana kana hafarsu. Ijoolleen keenya ijoolleen walloo. Waraana adda bilisummaa Oromootiif waraana Tigree wal bira hiitanii gayyaatan isin teessanii biyya hormaa jirtanii miskiinni walloo haa dhumatu. Miskiinni walloo haa dhumatu. Kaabineen da'oo keessatti ijoollee teenne qaltee fixxe. Haa ummata gagguurtee qaltu waraana Tigree kaafarsitan kana jalaa gala. Waraana Tigree abbaa walitti hidhateen jaalmarroon abbaa godhate haa farsu yoo barbaade Oromiyaa keessa. Hin jiiltanii isin teessanii biyya hormaa teettanii yoo ammallee ummata Oromoo walloo